Qur'aanni jalqaba barnootaati. Osoo barnoota tokkollee hin baranne afaan itti hiikkatan. Eega afaan baran booda wanni namni dura baratuu qabu Qur'aanni barakaa lafatanaati. Kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadhakkara ulul albaab. كتاب بركة أبو جي ربي سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. بلين بقى ربي سبحانه وتعالى بيارة بيا إيبا قرآن بقى بيا خناني سنجي سننجا بقى قمدن. Qur'aanni jalqaba barnootaati. Jalqaba barnootaati waan namni afaan itti hiikkatu. Osoo barnoota tokkollee hin baranne afaan itti hiikkatan. Eega afaan baran booda wanni namni dura baratuu qabu Qur'aana. Baga dura buutee ijoolleen teenyatuun Qur'aana baratte baga Rabbi isin gammachiise. قرآني بركة لفتنات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب بركة أبو جي ربي سبحانه وتعالى بركة ويتجان بركان قرآن الرانا ما أرقمت بركان قرآنك أرؤون قرآنك أمنوا أن أرقتا بركة جبدون بركة جرو تجرينيا تدين تدينقدي تماتي بركة علمي بركة سعانما تعلامنا قرآن الرارقة بركة خلق قرآني هذا ربي سبحانه وتعالى حبل الله المتين هذا قجين تكا نهرك جرتو عرفني توكمو ربي خين برجل سبحانه وتعالى. تناف ربين أكا قرآن تهرك مرنو نؤجج. قرآني ملكي دنيا في آخرة ملكي ديني في دينك دي ملكي جرو في جرينيا قرآني سنتنا مقجيج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. جيتش سري نبني برباد قرآن جلها ديمو جرو سري جراتو نبني برباد قرآن اتها آمنو دينك دي سري دا تربي براتي اتقافة من قمن نمي دلغتي جراتو برباد قرآن جلها ديمو قرآن جراني قرآن الرب قبري قرآن نقني قرآن كنني قرآن فدني قرآن ولتي أولمني قرآن ماتي تاني يوجراني أمتا دوكوخ الدنيا في آخرة اللي ملكاوي تانا جيجون وري مجلس دابي مجلس قرآن تاسساني شيني خينيا شياسان نما قرآن قرائس أفبرا قداني نانون تني أمدر اللي شيخ أحمد أستاذ أحمد قرآن بيتنا خيسة بفنجرين درسا قرآن أكما درسان علمي قراتت بيادات درات أفني قرآن قفا مجلس نتقرأ نانا وخنا تري نانا وخنا جرا أما اللي بيفتخم بفبريدا اتفوفو قبا نما در علمي قرأوا قفا وصونتين ورّا قرآن قرأوا في الليل شرّان برنوتا أكا خنا خنجراچون درسا أرّا أسي قرات تناتو قم علمي دفاجيچون ورّي أما قرآن أرّا أي بفمو يروتي أنتو قرأ علمي دفانجيچون قرآن قراتا كان ربين بركا اسن قدئ اسن فلي قرآن اسني خن عمري جولتين أكن دقمني قرآن ربي اسني خن خنا خبجات تقول قوأدا namoonni rabbi isinii laaffise gama hifziiti siqaa
gara ma'anaa isaa beekuudha ijaan bananii dubbisuu qofa osoo hin ta'in fuula dura hamileen teenya dheertuu ta'uu qaba jechuudha. Qur'aana qofa qara'aniin dhiisan hiikaa sallee beekuu barbaachisa. Hiikaa beekuudhaaf ilmi itti dabruu qaba. Namoonni kun ilmii qofaami. Joollonni kun barnoota akka manni barnootaa kun as ijaarame kun nuuf as ijaarame. Qur'aanni barnoota kana naman dhoorgu. Namni ufumaaf adaba uf dhoorga malee qur'aanni barnoota kana barachuu naman dhoorgu. Islaamummaan naman dhoorgitu. Joolleen xixiqqoon tun amma yoo barnoota kana dhufte mana kana keessaa namni tokkoffaa bahu nama qur'aanaa kana jechuudha. Qur'aanni miftaaxul culuum jedhaniin. Qur'aanni furtuu miftaaha ilmiiti. Miftaaha beekumsaati. Furtuu fudhattan amma isin qur'aana baruudhaan furtuu argattan miftaaha argattan waan bantaniin qulfii argattan wanni takkalleen as booda isinitti ulfaatu. Gariin keessan gara ilmiitti jirjiirtanii barnoonni kun guddachaa deemuu qaba. Biyyi tun biyya qur'aanallee biyya fiqihillee biyya hadiisallee beek. Isin amma ijoollee beekuu dhabuu keessaniin mala. Fiqihiin shaafi'ii eeysarraa magarte yoo jaan biyya tana Shaama Basiiraa fa'a. Gadaa dur jechuudha. Fiqiin shaafi'ii yoo duniyarraa badde nuutu deebisa warra jiru. Hadiisa biyyi kun Shee Abdallaa Tuqoo rabbi rahmata isaanii haa godhu. Shee Abdallaa Tuqoo Shee Abdallaa Fadis hadiisni biyya tanarraa mayree yoo jaan soban ta'u. Qur'aanni tajwiinni qur'aanaa akkuma Itoophiyaatti biyya tanarraa Haaji Alii Guronee jedhanii Sheekh Alii eenyuti warri kun hundi majliisa jajjabaa qur'aanaatu Shee Aliyyaa Umara majliisa ilmii kanamni minhaaji fi xullaabillee eega qaree faatihaa deebi'ee bira sirreeffatuutu hunoo asuma haruma biiftuu kanarra qorkeetan asuma jiratu. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Qur'aanni biyyi tun qur'aanni tajwiinni sheekotiin Bukaarii Muslim qaraate deebitee afaan qur'aanaa sirreeffatu biyya tana ture jechuudha. Wanni sun hundi itti fufuu qaba. Barnoonni sun itti fufuu qaba. Kaarra amma asitti agarru kun sanirraa tokko. Majliisuma qur'aana qofaatu biyya tana jira. Qur'aanuma qofa namni dhufee itti baratu. Yoo tajwiida itti baratee namni bakka birootti qara'illeen tajwiida itti sirreeffatu biyya tana keessa ture. Arra keessan kunilleen sani jechuudha. Kanaafuu fuula keessan dura gara ilmiidhaa cehu, gara ilmii tarkaanfatu, barnoota amma baratanis amma mana mooraa keessa jirru kanas ijoolleen xixiqqoon ganda kanaa qur'aana wayita barattu barnoota kanattis tarkaanfattee tattaaffii godhuun dirqama isaaniiti jechuudha. Baga gammaddan, baga guyyaa har'aa kana geessan fuula durallee warra ilmillee wajji baratee wajji milkaa'u rabbi isin haa taasisuun kadhaa teenya ka guyyaa har'aati sheeka qur'aana kana isin barsiisaatu jiru. Har'a ammoo eebbatana sababaa dhukkubaatiif isin wajji qoodan fudhatiin rabbi daqiiqaa tanatti fayyaa isaanii rabbi haa kennuuf. Rabbi fayyaa isaanii haa kennuuf. Waan ittiin dhukkubsatanis rabbumaa beeka rabbi fayyaa haa kennuuf. Akka warra biyyatti yoo deebine qur'aanni namarra qubatuun ilmiin namarra qubatuun darasoonni nama keessa bobba'anii galuun qaariyaa baasanii jiraachuun kuni waanuma dur akaakuu abaabuun keenya dalagaa turerraa. Hawaasni naannawa kana jiru eebba qur'aanaa ta'arraa tana akkamitti simate jechuun an akka nama tokkotti xiqqoona dhiba akka keessummatti. Namni fuula kiyya duraa mul'atu kun joolleedha malee joolleen tun abbaa ni qabdiimi. Joolleen sun abbaan qabdanii boo? Haadha yoo silaa namni qur'aana kana akka gaariitti arra simatuu qabu abboota fi haadha ganda kana jiru. Nuti bar kabajaa qur'aana kanaatu kaasee nu fidee bar. Eebba qur'aanaa tana kabajuu qur'aanaaf kabajaa kennu hawaasni naannawa jirullee guyyaa birollee yoo dadhabuu baate guyyaa birollee haalli isaa mijaa'uu baate
qur'aana banatellee qara'uu baate guyyaa qur'aanni rabbii ijoolleen qur'aana rabbii qaraate eebbifamtu bira dhaabbatee waan san bareechuun ta warra biyyaati.